sirna ayyaana irreechaa jala bultii sirna ayyaana irreechaa geessan jechuun barbaada. Sababiin isaas ayyaanni irreechaa nuuf maal akka ta'e nama afaan Oromoo dubbachuu danda'utti waan himamu miti. Sababiin isaas bu'aa inni nu buuse, kabaja inni nutti horee, simboo inni nutti horee fi waltajjii wal barnoota, waltajjii itti gullantaa sabboonummaa keenya illee haareffannee gallu, waltajjii itti Oromoota akka keenya arginee wajjiniin kofallee taphannee afaan tokko dubbannee lammiin akka keenya lammiin Oromoo sabni Oromoo kutaalee godinaalee adda addaarraa gosa hundumaarraa dhufe sirna kabaja ayyaanaa itti waaqa uumaa keenya galateeffannee isicha nu hanqateef immoo gaafatannee gallu waan ta'eefiyyuu baga jala bultii ayyaana irreechaa geessanii ayyaana irreechaatiifis immoo guyyoota qophaan lakka haman qofa torbee hin guunnee fi har'a facaasaarra teenyee yookiin kibxataarra teenyee sanbata guddaa dhufutti kan eeggannudha. Irra deebi'ee baga jala bultii ayyaana irreechaa geessaniin jedha. Qabxiin kiyya inni guddaan har'a laayiviin aseensise isadha. Dabalata garuu wantootni ani tuttuquudhaa barbaadu lammiileen keenya biyyoota adda addaa keessa jiran keessattuu kan Saawud Arabiyaa rakkoon isaanii furmaata dhabuudhaa habaatullee malee dhageettii dhabanii hoolaa tiksee hin qabne ta'aniiti jiru waan ta'eefiyyuu akkaataa inni yoo xiqqaate waa'ee isaanii yaaduun innichi amantaa qabu waa'ee isaanii kadhachuun innichi dhageettii qabu waa'ee isaanii dubbachuudhaanii furmaanni akka isaaniif barbaadamuu fi utuu yaallameeti. Kan biraa akka waliigalaatti biyyi waraana keessa jirti. Miidiyaaleen mootummaa baay'een isaanii nageenya akka jirutti injifannoonni kallattii adda addaatiin akka argamaatti jirutti inumaayyuu torban kun torban isaanitti mootummaa naannoo Oromiyaatii fi bulchiinsa magaalaa Finfinneetti bulchiinsa haaraa mootummaa haaraa hundeeffatanii isicha guddaa mana baree bakka bu'oota uummataa irratti immoo gaafa fulbaana 15 karoorfataniitu jiru tahaa jechuudha. Akka waan uummanni bahee isaan filee akka waan dorgomanii injifatanii akka waan morkattoota isaanii irratti injifannoo dhagoonfatanii mana maree bakka bu'oota sanaa seenanii wayiitti fakkeessaniiti dubbataa jiru. Fakkeessaan isaaniif haaraa akka hin taane beekamaadha. Hin dhagahama miti sagaleen kiyya. Sagaleen hin dhagahama miti. Homtuun jiru. Fakkeenyaaf si biraan dhagahama. Tole. Hin dhagahama isin calla jalaa jettanii. Sanadha kan biraan wanti ani tuquudhaa barbaadu lammiileen lixa Oromiyaatii fi kibba Oromiyaa irra jiranii sababii waraanni isaanii irra jiruu fi rakkoo hamaa dhala namaa irra gahuu hin qabne kan xiyyeeffannoo hin arganne kan furmaatni laatamuudhaaf qabu garuu kan tasa furmaanni qaami laatuuf illee gurra isaaniif hin ergifnee fi inuma qaamni furmaata laatuudhaa qabu mataa isaatti madda rakkoo isaanii ta'ee akka inni itti jirudha kan nuti arginu. Kana yeroon jedhu godinaaleen lixa Oromiyaa keessa jiran baay'een isaanii daandii tajaajilli konneekshinii neetworkiin akkuma jalaa cufametti kan jiru yeroo ta'u waraanni irratti bobbaafamee immoo daandiin cuccufamee manneen yaalaa qoricha akka hin qabne manneen yaalaa naannoo sana jiran akka qoricha hin qabne dabalata immoo sababiin daandiin cufaa tahee fi kanneen ambulaansiin tajaajilli geejjibaa ambulaansii illee hanqatee namni dubartiin ulfaa daa'ima isheeti wajjiniin utuu nagaadhaan baafachuu dandeessu utuu nagaadhaan dahuu dandeessu waan yaala dhabdeef qofa manatti duhaatii akka jirtuu fi
abbaan warraatii fi maatiin yeroo guyyaa tokkotti daa'ima isaaniitii fi haadha warraa isaanii qaama isaanii yeroo isaan itti dhabaatii jiranidha kan inni jiru. Maasiin akka odeeffannootti isinii tahuu fi akka waan biyyittii keessatti nagaan buheetii miidiyaan sabaaf dubbatu waan hin jirree fi hayyoonni sabaaf dubbatan isaan kaan sodaatanii isaan kaan godaananii isaan kaan immoo amma yoonaa dubbannee falli hin jiru yaadaa yoo callifne wayya jedhanii callisuu isaaniitiin furmaanni dhabamuu isaatiin mana haadha hiyyeessaa hunda gaddi seeneetii jira. Gadda sanaaf immoo furmaanni ammas dhiyeenyatti waan laatamaa jiru hin fakkaatu. Garuu quba wal qabaachuun dirqamadha. Inni dhageettii qabu dhageettii isaatiin, inni ogummaa qabu ogummaa isaatiin, hayyummaa inni qabu furmaata sammuu muuxannoo argateetiin rakkoowwan furmaata kana nagaa buusuudhaan nagaa keessatti faayidaawwan argaman nagaa dhabuudhaan immoo faayidaawwan dhaban mirga jiraachuu dhabuu tajaajila adda addaa dhabuu irraa akkaataatti furamuu danda'amu irratti yoo mariitiif marii, yoo murtiitiif murtii, yoo sochiitiifis sochiin barbaachisaa ta'e godhamuudhaa qaba jedheetiin yaada. Maaliif yoo kan jettan taate dursees kan waraanni labsame dursee kan waraanni labsame naannoo Oromiyaa irrattidha. Godinaalee kam akka tahan ofii keessaniyyuu ni beektu. Ajjechaan gurguddaan kan taasifamaatii ture, manni qotee bulaa kan gubataatii ture, haati ulfi kan ambulaansii keessatti deemumsaaf ituu deemtu ajjeefamaatii ture naannoo Oromiyaa keessatti ta'eetii ituu jiru. Namoonni Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf numa dabalatee ofii keenyaaf sirriitti dubbachuu dinneef jecha Tigraay irratti waraanni labsamee erga waraanni labsameen booda immoo rakkoowwan uumaman naannoo sanatti balaawwan waraanni sun dhaqqabsiise gurra miidiyaalee addunyaatii fi hawaasa addunyaa gahanii sadarkaa UN'tti illee furmaanni itti laatamuudhaaf yookiin immoo mariin irratti taasifamuudha qaban hin taasifaminiitii jiru jechuudha. Sababii maaliitiif anaa fi siifi riphaa taanee walirratti xiyyeeffannee waan waloo keenya guddifnee baasuu dhiifne walii keenya wal gaarreeffachuudhaan fala barbaachuu dhiisuudhaan hanqina uumneen jecha utuu sabni keenya miidhamu akka dargaggoonni saba fakkeenya amma tahuu dandahanii kan warra Tigraay duula tiwutariitiin duulaniitidha kan isaan erga gurra addunyaa dhageessifatanii booddee mootummaan illee duula isaan irratti duulan sana duula karaa miidiyaatiin nuti tuffannee odeessitee maal fidda abaluun kun akkasii abaluun kun asiin bahee abaluun kun asiin galee waan akkasiitu jennu isaan nu duubaa dhufanii nu darbanii waan muddama mootummaan karaa hariiroo addunyaalessaa yookiin dippiloomaasiitiin itti jiru gaarii gootanii waan beektanidha. Yoo hin beeknes immoo quba qabaadhaa harka kennisiisaatii jiru kallattii baay'eedhaan sadarkaa itti mootummaan yookiin immoo koloneel Abiyyi gadi bahanii imbaasiiwwan iddoolee adda addaa yoo cufne malee doolaaraan kaffallee maalluu godha jedhamanii injifatamuu dippiloomaasiitii fi seenaa dippiloomaasii baroota dheeraadhaaf ijaarramaatii ture duubatti deebi'anidha kan nuti arginu. Kanaaf gahee mataa keenyaa hundumti keenya bahachuun kallattii jireenya kamiitiiti iyyuurraati. Kallattii siyaasaa qofa miti, kan barnootaa qofa miti, kan hawaasummaa qofa miti. Wanti nageenya immoo caalee hin jiru. Hawaasni keenya nagaa qabaataatti hin jiru. Dirqamee leenjii jedhamee tumamee waan itti namannee fi dararamaa akka inni jiru waan guyyuudhaan arginu rakkoo odeessuudhaaf miti. Garuu rakkoo sana barree adda baafannee akkaataa ittiin fala barbaannu irratti yookiin immoo yoon kanan wantoota amma deemaa jiran kana keessaa qooda hin fudhadhu ta'e eenyutu dhufee qooda naaf fudhata jedhaniillee yaaduu dandahuun haalaan gaariidha. Kanadha. Naannoo Matakkalitti sababii oromummaa isaaniitiif naannoo biraa keessa jiraatanii bulchiisa naannoo biraa keessa utuu jiraatanii sababii oromummaa isaaniitiif deeggarsa mootummaa naannoo biraatiin argataniini akkuma naannolee qellam wallaggaa fi lixa wallaggaa keessatti tahaatti jiru achillee naannoo Matakkalitti illee naannoo Matakkal keessaa naannoo Gaalessaatti illee rakkoowwan akkasii akka inni mudataa jiru waliif quba qabaachuu dhiisuudhaa fi namni
rakkoo nuffee finciluutuudhaa qabu rakkoo keessa jiraanne rakkoo keessa jirru himannee mari'annee fala barbaadu waan ifannee fi nuffine fakkaataa sun waan ta'uudha hin qabnedha. Gara akkaataa kabaja ayyaana irreechaa irratti yaadota dhuunfaa kiyyaa kennuutiin deemaa. Boqonnaa muuziqaa hoggaa fudhannu gaaffiiwwan na gaafattan yoo jiraate yookiin immoo yaadi akka ka'u barbaaddan yoo jiraate irratti walii qoonna jechuudha. Sibiilatu qara dhugaan namaas galgala hadhaaba cabsaa inni karaa beeku akkatti gafuu namni haqqii beeku sangaanus naan biyyite qaccee beekaareefnaan yaadatti dawwee eenyutu naa bubbukkaree nyaara keessi mul'atu beeki garaan dhiira maamna nyaara na nyaaru kanarra maala naara siinaaru kanarra maala bo'aa kanarra yoo jiraanne birraa walagar yoo jabaanne birraa walagar yoo waltaane bulee walagar yoo jiraanne birraa walagar yoo waltaane bulee walagar walagarree jirraa walii sarruufi walagarree jirraa walii sarruufi Yaadotni yeroo baay'ee yeroo rakkoon hawaasni keessa jiru kahan inni guddaan immoo kan natti mul'atu rakkoo odeessuu dhiisaa ta'u mootummaa wajjiniin ta'uudhaan furmaata rakkoo barbaadaa jedha. Mootummaan rakkoo kana uumuu yoo barbaade irraa kan hafe furmaata rakkoo barbaaduudhaa fi sila hayyoota hin turre hayyoota hidhuun irra hin turre akka jedhamu isinitti himuun hin barbaachisu natti fakkaatu. Sababiin isaas kan rakkoo uume matuma isaatti iyyuu tarii waldhabdeen uumamumaan wanta jirudha. Namni waldhabee utuu waliin dhabiin utuu walitti hin bu'iin walitti mufatiin utuu waliin gaarreeffatiin jiraachuu hin danda'amu. Utuu waliin gaarreeffatiin jiraachuun hin danda'amu ka jedhamu illee yoo taate erga tokkicha wal gaarreeffanne booda lama sadii akka ittiin deebinee fi erga nu gidduutti rakkoon uumameeti rakkoo uumame sana furmaata barbaaduudhaaf kan hin deemne yoo taate nuti namummaan keenya gati dhabeessa ta'a. Takka garaadhaaf bulaniis sodaataniis immoo rakkoo hawaasa ofii himuu dhiisummatuma isaatti iyyuu immoo qaama rakkoo uumaas jiru sana deeggaruu akka ta'etti naaf gala. Ani akka mataa kiyyaatti sababii sanaatiifin irraa dubbadha. Sababii mataa isaatiifin namoonni dubbachuudha danda'anii fi fedhii qabaatanii fi akka dubbachuudha qabamu itti dubbatan bahanii dubbachuu qabu. Bahanii waliin mari'atanii furmaata rakkoo kanaa barbaaduu danda'uudha qabu. Sana hin ta'u taanaan innichi beeku beekumsa homaatu hin qabaatu jechuudha. Maaliif yoo jedhame ibsaan yoo qabsiifame gaararra ka'ama malee guboo keessan kahamu hin dhokfamu. Akka ifuuf iddoo mul'atuu danda'utti iddoo ibsuu qabutti garagalee akka ibsu taasifama. Saniif namni ani furmaata rakkoo kanaa niin beekaa. Rakkoon kun mariidhaan furamaa. Rakkoo kanaa fi iddoo akkasiitti sirrachuudha qaba. Fakkeenyaa fi warri ayyaantuu waan jedhan ni qabaatoo taate iddoo akkasiitti dhugaan saba keenyaa dabeera. Bakka dhugaan hin jirre immoo bakki haqni hin jirre immoo nageenyi hin jiru. Warri adiinis no justice no peace akkuma jedhan sana haqa kana fiduudhaaf immoo akkasiin falachuudha qabna kan jedhan yoo taate qaamni sun dhufee fala akkasii isinii dhiyeesseera waan ta'eef iyyuu irratti mari'annee fala dhoofnee biyya keenya dirree waraanaa gochuu dhiifnee yerootti addunyaan tokkummaadhaaf hojjetutti nuti ilaalcha siyaasaa qabnuu fi walii wajjin hojjechuu utuu dandeenyu wal balaaleffachuu fi wal balleessuu xiiqii waliin qabannee dhaloota quucarsuu haa dhaabnuu jedhamee itti deemamuudhaa qaba. Gahee hunda keenyaa kan jedhamuufis immoo sanaafi barattoonni bara 2008 bara 2006 bara 1997 mootummaa irratti
qindaa'anii gaaffii gaafataatii turan, gaaffii mirgaa gaafataatii turan. Tolatti miti kan isaan gaaffii gaafataatii turan, wareegamaatii turan. Wareegamni yeroo sana ture kan ammaatti hojii wal bira yoo kan madaallee taatu ilaallu yoo taate wanti akka falmachuu bilisa nama baasu hin jiru, wanta akka falmachuu nama gammachiisu hin jiru. Falmachuutti immoo akka nuti hin jirre beekamaadha. Maaliif ulaa morkii nuti ta'eera. Ulaan keenya akkaataatti ulaa keenya sana cufannu irratti deemuu danda'uudha qabna yaada jedhuun karaa nageenyaa itti deema jechuudha. Irreechi ajandaa nuti jabaa ofirraa qabnudha. Irreechi akkaataatti nuti waaqa uumaa keenya ittiin beeknu, akkaataa nuti itti wal beeknu, akkasumas immoo galmeen addunyaallee kan ittiin nu beekudha jedheetiin hin amana. Akka mataa kiyyaatti yuuniskoollee kalaallee yoo taate wanti nuti guddaan yuuniskoodhaaf gumaachine irreechadha. Irreechi akkaataatti kabajamaa turee fi akkaataatti deemee dhufee barreen gaddaa gahee danqame hundumti keenya iyyuu ni beekna. Barreen gaddaa dura ayyaanni ture, garuu barreen gaddaa dura bara 2019 yookiin immoo bara 2019 yookiin bara 2012 kabajni ayyaana irreechaa ture. Daran kan nama hawwatu, hundumtuu kan bahee itti irreeffatee gammadee sanuu jaarraa tokkoof walakkaadhaan asitti irreechi malkaa Finfinnee saaqamee itti irreeffatamee itti gammadamee galamedha. Isaan asitti garuu kan bara 2013 haala fokkisaadhaan kan adeemsifamedha. Kan sabaa ta'uunsaa hafee kan paartii yookiin immoo kan kaadrota muraasaa qofa taheetidha kan inni darbe. Akka sana akka hin taane immoo barana labsiin abbootii gadaatiin nu beeksisan ni jira. Namni sana bu'uura godhachuudhaanis qophiiwwan adda addaa taasisaatii jira. Miidiyaalee hawaasummaatii fi akkasumas immoo qaamaan naannoo waliin jiraannu keessatti mariin keenya inni guddaan waa'ee irreechaati. Yaaddoo irreecha akkaataatti kabajama isaa irratti qabnudha. Milkaa'ina isaa irratti, bareedina isaa irratti kana finnee akka waloo keenyaa goonee akka kan muuxannoo bara 2019 sanarraa kaane akkamittiin irreechi bara 2019 nagaan eegalamee xumurame. Waan yaaddoon nageenyaa hin turree fi waan wal gaarreeffannaan saba biraarraan saba jiraachuu Oromoo jibbuu fi balaaleffatuu fi milkaa'ina isaa dhagahuu hin barbaanne, xiyyeeffannoon irra hin jiraannee fi gaarreeffannaan irra hin jiraannee fi gaaffii jedhufaaf gaafannee deebii laachuu qabna jedheetiin hin yaada. An akka mataa kiyyaatti magaalaa Finfinnee keessatti maaltu akka adeemaa ture, doorsisni akkamii akka adeemsifamaatii turanii, doorsifni akkamii akka adeemsifamaatii turanii fi yaaddoon karaa nageenyaa akkamitti akka turanii fi cimina foollee gadaa Oromootii fi qeerroo Oromootii fi namoota tokkoon saganticha hirmaataniitiin qooda akka sagantaa hirmaachuu qofatu hin taane akka koree qindeessituutti, akka koree naamusa eegsiftuutti namni hundumtuu bareedee dhufee nagaadhaan utuu wanti tokko shokok hin jedhin bahee ayyaaneffatee galeera. Bara 2019 ayyaanonni isa dura jiranis haga ta'e homaan jedhan kan irreechaa masaakarii sanarraa kan hafe. Irreechaa masaakarii kan lakkoofsa namoota ammallee adda baafannee hin beekne, kan namoota 600 ol guyyaa tokkotti itti dhabnee eenyummaan isaaniillee utuu adda hin baafamin of biraa dhabnee barbaraan akka nuti hin irraanfanne taasifamanii sanarraa kan hafe. Lakkoofsi namaa haa baay'atu haa xiqqaatu iyyuu malee waggootaaf walitti fufiinsaan ayyaanni milkaa'inaan irreeffatamaatii ture. Kan akka barreen gaddaa umurii kiyyatti an argeetii hin beeku. Sababiin isaas mootummaan harka keessa galfate anatu isinii beeka jedhee lakkoofsi koronaa tatamsa'ina koronaa dabaleera jedhee. Egaa isaan durattis ayyaanni masqalaa waggaa kaleessaa kabajamee fi isaan boodattis immoo ayyaanonni uummataa kan saboota biroo akkaataatti ayyaaneffatamaatii turedha kan nuti argine. Poolitisaayis nu jalaa godhaniitu yaaddoo ofii isaaniitii dadanqaawwan uumaatii turan. Warri mootummaa rakkoo bulchiisa gaariitiin, rakkoo itti gaafatamummaa fudhachuu dhiisuutiin isaan mudataatii ture. Yoo irreecha kana baasnee uummatni guutummaatti akka kabaju taasifame nu mormaa laata? Mormii isaa dhageessifataa laata? Yoo kabachiisne moo yoo kabachiisuudhaaf baannetu
yoo kabachiisuudhaaf yoo akka kabajamu taasifne immoo yoo danqineetu caalmaatti milkaa'ina arganna akka paartiitti jedhanii kaalkuleeshinii mataa isaanii hojjetanii akka hin malletti akka uummata Oromoo hundumaa muufachiisetti gara fuula duraatiif illee seenaadhuma baroota seenaa Oromoon qabu ayyaana ulfaataa, ayyaana kabajamaa, ayyaana namoonni bahanii ittiin miira sabboonummaa isaanii gabbifatanii galan kana danquu isaatiin tuffii uummatichaaf qabu mul'iseera waan ta'eefiyyuu waan seenaa bulchiisa biyyattii keessatti irraanfatamu natti hin fakkaatu. Kan baranaa jedhaniiru hayyamaniiru guyyoota muraasatus immoo hafe hamma wanti addaa gidduu seenee guyyoota lamaan nu gidduu jiran kanatti nu hin beeksifamnetti akka waloodhaan ayyaaneffatamnuuf murtaa'eera waan ta'eefiyyuu waloodhaan yeroo ayyaaneffannu of eeggannoowwan nuti fudhachuudhaa qabnu jedhee akka dhuunfaa kiyyaatti kanan yaadu. Sababiin isaas yeroo irreecha kan bara 2019 irrattis qooda fudhataa qindoomina naannawaa magaalaa Finfinnee sana jiraniitiin ture waan ta'eefiyyuu wantoonni sun akkamiin milkaa'uu danda'an kan jedhuu fi qorqalbiin hawaasaa baay'ee ijaaramaa ta'uusaarraa kan ka'e hundumtiyyuu qooda fudhataa itti gaafatamummaadhaan bahee galuu miira isaa to'achuu akkaataatti danda'uu fi itti milkaa'etu ture. Kan baranaas akkasuma akka ta'u inumaayyuu kan xiiqii isa barreen gaddaa sana caalmaa bareedee akka kabajamu. Sababiin isaas fakkeenyaaf kanneen akka huccuu aadaa fa'aa kana kan fudhanne yoo taate akka bara durii miti barana manneen huccuu baay'ataniiru tajaajilli karaa isaa kennamuu fi akkasumas immoo hubannoon ayyaana irreechaatii wajjiniin wal qabatee kennamaatii turee fi kennamaatii jiru kan baroota darbanii hin caala waan ta'eefiyyuu miirri sabboonummaa nuti qabnus baanee mootummaa akkaan nu cunqursaa jiru kanarratti falmachuu haa dhiisnuyyuu malee miirri sabboonummaa keenyas yookiin immoo hubannoon nuti Oromummaa irratti qabnu daran dabaleera amantaa jedhuun qaba waan ta'eefiyyuu sana caalmaa akka bareeduu fi hundumti keenyayyuu namoota milkaa'ina keenya hin barbaanne tuqanii nu aarsuudhaaf barbaadan kaayyoo galma ga'iinsa kaayyoo isaaniitiif akka gumaachuu hin dandeenyetti tasgabbii guddaadhaan naamusa guddaadhaan baanee akka kabajnu dhaammachuun barbaadaan akka dhuunfaa kiyyaatti. Sababiin isaas du'i nama tokko sababii irreechaatiif du'u Oromummaadhaaf du'eedha. Du'a Oromummaadhaaf du'eedha jedhee waan yaadufanii iddoo biraatti dhukkubsatee yoo du'e waan akkasii kana yookiin immoo balaa wayitiin yoo du'e hagas mara miti. Innichi kan ayyaana irreechaa kun garuu kan waloo keenyaati waan ta'eefiyyuu akkaataa nagaadhaan jalqabamee xumuramu irratti hirmaattonni sagantichaa hundumtiyyuu akkasumas immoo qaamoleen nageenya guyyaa sana bobbahanii hooggantoonni mootummaa ayyaanichi kan sabaati paartii miti kan kalaqee kaadree miti kan kalaqee poolisiidhaanis miti sirna utuu poolisiin hin turres waaqayyo amantiiwwan amma biyya keessa seenanii amantii namoota baay'ee ta'an kanneen akka islaamummaatii fi kiristiyaanummaa utuu hin seeniin durayyuu akkaataa isaan itti waaqa isaanii beekaniif itti galateeffataa turan waan ta'eefiyyuu ana dura waan turedha. Ana dura jalqabamee nagaadhaan eegalamee xumuramaati ture. Ammas yoo ta'e kabajaaf jaalalan uummata kanaaf qabu ayyaanicha dhorkee utuu hin taane ayyaanicha kabajee akka isaan kabajanii xumuranii fi eegumsa barbaachisaa ta'e godhee fi deeggarsa barbaachisaa ta'e godhee fi miidhagina isaatiif gumaacha barbaachisaa ta'e godhee fi jalqabamee akka xumuramuuf murteesseera jedhee murteessee hojjete erga milkaa'ee booddee yoo of dhiibuu ta'e egaa kan hawaasichaati ittiin of dhiibu kan kanarraa hafe garuu waan ofii hin uumne waan kansaa hin taane waan kabaja hundeeffama ayyaana badhaadhinaa yookiin immoo TPLF fi ODP waan hin taaneef isaan irratti murteessuudhaa dhiisanii murtoosa guddaa fedhii hawaasaatii fi abbootii gadaa sirna kana geggeessanii fi akka dhiisan dhaammachuun barbaada. Waan na dhaggeeffataniif galatoomaa. Tarii namni gaaffii qaba jedhu yoo jiraate daqiiqaawwan muraasa ilaalee kanaan itti deebi'achuudha.
yaadni tukee gaariidha jettan yoo jiraate hamma nama dubbadhee kana keessatti kan sammuu keessa na jiru miidhagina irreecha bara 2019tiifis gahee mataa isaanii kanneen bahatan hayyoota mana hidhaa jiran beektota mana hidhaa jiran dagadhee tananii miti sababiin isaas yeroo sanatti isaan nu gidduutti argamuun isaanii warra amma irreecha nu dhowwe kana wajjin illee waltajjiidhuma wal fakkaataa irratti haa mul'atan iyyuu malee miirri hawaasa keenyaa akkam bareedaa fi hawwataa akka ture gaariidhuma goonee beekna waan ta'eef iyyuu Oromoonni obboloonni utuu waliin tahanis immoo daran bareedaa fi hawwataa fi kan jaalalaan guutame akka ta'u waan tan beekuuf utuu miraakiliin wayii uumamee utuu raajii wayii uumamee nu wajjiniin ayyaaneffatanis nan fedha akka feenu yeroo hundaan ta'u waan ta'eef iyyuu bakka jiranitti nagaanuu ta'anii kan baranaa yoo nu jala hanqatan kan bara egeree akka nu dhaqqaban abdii godhadha hidhamuun isaanii kan hidhamuu dhuunfaa isaanii qofa utuu hin taane hidhamuu siyaasa mirga lammiilee isaa kabajuu siyaasa mariitti amanuu siyaasa qabsoo karaa nagaa geggeessuu kan gufachiisee fi abdii kutachiise jedhee wantan yaaduuf iyyuu isaan bahanii golgaa gurraacha yookiin gaddaa hurrii dhiphinaa hurrii yakkaniif utuu hin taane utuu yakkanii mana murtiitti namarratti ragga'eef utuu hin taane shakkamaniif qofa itti ajjeefaman kana nurraa kaasu uumaa irraa abdataa hundumti nama gahee mataasaa akkaataa itti bahachuu danda'u furmaanni naannoo kiyyatti magaalaa kiyyatti aanaa kiyyatti ganda kiyyatti anaa fi maatii kiyyaa fi hiriyoota kiyya gidduutti yoo maal goonetu qabsoo yookiin immoo kabajamuu mirga hawaasa keenyaatiif gumaacha goonaa yaada jedhu sammuu keessatti yaaddanii hojiirra akka oolchitanii hawwii kiyyadha sababiin isaas hunda miti kan yaadu namoota yaadantu hundatti fidee yaada hundaa ta'ee sana booda kan waloo kan waliigalaa kan sabaatii fi kan biyyaa kan ardiitii fi kan addunyaa kan dhala namaa hunda ta'a waan ta'eef iyyuu magaalaan hundaan miti kan hundeeffamtu namoota muraasaan hundeeffamti biyyi hundaa miti kan hundeeffamtu yaada namoota muraasaatii sana booda yaada nama muraasaatu Ameerikaa nuti amma jennu Chaayinaa nuti amma jennu sirna nuti amma jennu kana hunda fidu waan ta'eef iyyuu atis anis obbolaan keenyaaf abbaan keenyaaf haadholiin keenya hundumtiyyuu sammuutti yaannu waaqni kan nu kenneef isa warri kaan guutuu hin dandeenye akka guunnuufi malee warri kaan yeroo jiraatan jiraachifnee akka dabarruuf akka hin taaneen amanaa ulfaadha nagaan bula affeerraan kiyya sirba galaanaati. Yaa ijoollee kan jenneen oolle yaa ijoollee kan jenneen oolle yaa ijoollee ammas na boolle. If you want to achieve better results, make a great impression, and save time at work, you should get Grit. Say,